harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni 4 kiiloo deeyil baga nagaan dhuftan. Kun YouTube chaanalii keessan 4 kiiloo deeyiliidha. Humnoonni TPLF naannoo Affaar seenuun godina 2 jedhamu keessaa aanaalee 3 to'achuu hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Affaar BBC Afaan Oromootti himan. Oduu kanaaf kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaanneerraa hanga xumuraatti nu faana tura. Chaanaalii keenya laayikii fi sheerii sabiskiraayib gochuu akka hin daganne. Obbo Ahmed Koloyitaa guyyoota muraasa darban humnoonni TPLF haleellaa meeshaa waraanaa cimaan dabaalameen weerara raawwate jedhan. Naannichi ibsa wiixata galgala baaseen gama godina Kiibaaltii Raasuu jedhamuun iddoowwan akka Abaalaa, Magaalee fi Biraahilee jedhamanitti haleellaan raawwatuu ibsee ture. Naannoon Affaar haleellaa kanaan miidhaan dhaqqabaa jiraachuu himuun mootummaan federaalaatti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu gaafateera. Torban muraasa darban haleellaa daangaa naannolee lamaan irratti raawwateen naannoon tokko isa kaaniin himachaa ture. TPLF gama isaatiin mootummaan federaalaa deeggarsa namoomaa danquuf waraana gama naannoo Affaar jiru itti fayyadamaa jira jechuun guyyaa wiixataa himateera. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa humnoonni Affaar gama Abaalaa lola akka bananii fi kunis deeggarsa namoomaa danquuf waraana akka sababaatti fayyadamuuf jechuun mootummaa federaalaa himatan. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa lola kana duraan kanneen qeerraa buqqaan gara qeetti deebisuuf osoo hojjetamaa jiru haleellaan haaraa raawwachuu himani. Obbo Ahmed haleellaa kana hordofee namoonni hedduu buqqa'uu fi TPLF badii kana dura geessisaa jira jechuun himatani. Waraanni baatii 14 ol ture naannoo Tigraay irraa Affaarii fi Amaaraatti ce'ee lammiilee miiliyoonaan lakkaaman qeerraa buqqiseera. Deeggarsas akka eeggatan taasiseera. Torban muraasa darban mootummaan federaalaa haleellaa qilleensaa adeemsisaa jiruun alatti waraanni jabaan waraana federaalaa hirmaachise adeemsifamuun isaa hin gabaafamne. Guyyoota muraasa darban garuu humnoonni TPLF bakkeewwan daangaa Affaar daangessan irratti haleellaa geggeessaniiru jedhameen hedduu miidhamuu naannoo Affaar himeera. Finciltoonni TPLF aanaalee Affaar naannoo Tigraay daangessan yeroo to'atan bakkicha raayyaan ittisa biyyaa akka hin jirre obbo Ahmed dubbataniiru. Naannicha irratti weerarri adeemsifamaa jira. Birmadummaan biyyaa rakkoof saaxilameera. Lammiileen nagaa tikfamuu qabu. Sababa kanaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qaba. Ta'ullee lammiilee nagaa irratti yeroo haleellaan raawwatu harka marannee hin teenyu jechuun dubbatani. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti bakka bu'aa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee karaa naannoo Affaar waraanni hammaachuu hordofee deeggarsa namoomaa dhiyeessuu gaafachuu ibsani. Naannoo Affaaritti haleellaa haaraa meeshaalee waraanaa gurguddaan eegalamerraa kan ka'e konkolaattonni sagantaa nyaataa addunyaa deeggarsa namoomaa fe'anii imalaa turan duubatti deebi'uuf dirqamuu ibsuun Tiwiitara isaanii gubbaatti barreessaniiru. Haleellaa raawwateef TPLFs himataniiru. TPLF gama isaatiin naannoo Affaarii fi daangaa naannoo Tigraay irratti walitti bu'iinsi uumame dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti dhiibbaa akka uume eeruun walitti bu'iinsa uumame sanaaf mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Affaaritu itti gaafatama jedhee himateera. United Nations sababa waraanaatiif gargaarsi Itoophiyaatti dhiyeessuu gaafachuu hime. Dhaabbattoonni biyyoota gamtoomanii akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 12/2014 ibsa baase keessatti Samaraa irraa gara Maqaleetti karaa geessu irratti deeggarsi namoomaa Abaalaa irratti waraana geggeeffamuun amajjii 5/2014 irraa kaasee adda cite jedhe. Mootummaan federaalaa deeggarsa namoomaa konkolaataan taasisuutti dabaluun deeggarsa daawaa fi nyaataa balallii xiyyaaraatiin saffisaan akka qaqqabsiisu beeksiseera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa tokko oliif ture ji'a tokko dura kan qabbanaa'e ta'ullee bakkeewwan naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar
daangessanitti walitti bu'insi akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaa Itoophiyaa fi hooggantoota TPLF gidduutti mariin araara buusu akka eegalamu yaalamaa jiraatullee bu'aan qabatamaan mul'ate amma ammaatti hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmed humnoota Tigraay waliin mari'achuu akka fedhu maddi oduu Associated Press gabaasa. Sabaa himaan kun dura ta'an garee hawaasa diyaasporaa tokko marii saayitii dheeraa Abiy Ahmed waliin godheen booda natti hime jechuun akka gabaasetti waraana ji'oota 15 booda bulchaan Itoophiyaa mariif fedha agarsiiseera. Gaaga'ama namoomaa akkuma addunyaattuu isa hammaataa ta'e kan yeroo ammaa Tigraay keessatti mul'atuu fi rakkoo Itoophiyaatti xumura gochuuf hawaasni addunyaa marii araaraa fi dhiibbaa walirraan cinne gochaa ture. Haa ta'u malee Abiy Ahmed yaada kana simachuu ifatti hin beeksifne. Associated Press dura taa'aa koree quunnamtii uummata hawaasa diyaasporaa Itoophiyaa kan biyya Ameerikaa Masfiin Tigaanuutu kibxaxanatti hime jedhee akka barreessetti sanbata darbe marii saayitii 5 Abiy Ahmed waliin gooneen haala amma jiru kana jijjiiruuf fedhii guddaa akka qabu natti dubbate jedhe. Fedhiin gama biroo beekamuu baatus gama mootummaa Abiy Ahmediin TPLF waliin mari'achuuf fedhiin jiraachuu namni kun natti himeera jedha Associated Press. Abiy Ahmed mariin akka jiraatu mariin sababa qabeessi dantaa tokkummaa biyyoolessaaf dursa kennee akka barbaachisu Abiy Ahmed mariin akka jiraatu mariin qabbaneessi dantaa tokkummaa biyyoolessaaf dursa kennee akka barbaachisu dubbate jedhee maddi oduu Associated Press wabeeffate gabaaseera. Jilli ergamaa addaa Ameerikaa kan gamtaa Afrikaa torban darbe Itoophiyaa daawwatee adeemsa kana irratti yaada dabalataa qabaachuu danda'a jedha Masfiin. Nutis gama keenyaan mariin biyyoolessaa ta'ee biyya kanaaf nagaaf tasgabbiin akka dhufu ni hawwina. Egaan daawwattoota Arat Kiloo De'il oduun guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Yeroo taanutti oduu biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.